Nagaan isinii footoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota channelii keenya kun YouTube channelii Dr. Nafyad Getu yeroodha yerootti odeeffannoo fayyaa isin biraan ga'udha. Odeeffannoo fayyaa irra isin biraan ga'uunis an Dr. Nafyad Getu yookiin abbaa cabsaa jettaniga. Kan isin waliin turuu ta'a hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isinii jenna. Namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan subscribe godhaa yoo ta'e ilaalaa jalqaba ilaalaa. YouTube kana yookiin video kana like gochuun jalqaba. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turan affeerra keenya. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan waliin ilaallu gaaffii kana namoota hedduutu bilbilaanis ta'e keessan na gaafachaa ture. Rakkoo kanaanis immoo namoonni baay'een hubamaa jiru waan ta'eef dhimma kana irratti dubbachuudhaaf dhiyaadheen jira jechuudha. Kunis I don't know maal akka jedhamu fedhii wal-qunnamtii saalaa ofiin of-gammachiisuu yookiin masturbation yookiin immoo gaasee jedhu bakka biraatti miidhaa inni qabu kanaan dura viidiyoo jedheen ture viidiyoo salaaluu dandeessu. Namoonni baay'een araada kanaan qabaman akka jiran keessumaa dhiiras ta'e dubartoota jechuudha. Dhiira qofa osoo hin taane shamarranitti illee ni argamu. Baay'inaan dhiironni qabaman malee. Kanaaf furmaanni isaa maali? Akkamitti immoo ofirraa ittisuu dandeenya? Namoonni araada isaa qabnu akkamitti yaalamuu dandeenya? Kan isin dhibu gaaffii kanaan namoonni baay'een araada isaarraa kan ka'e fuudhanii haadha manaa godhatanii yookiin immoo warri haadha manaa immoo abbaa manaa godhatanii tooftaa kana fayyadamu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkuma beekamu fedhii wal-qunnamtii saalaa namaa sababa garaagaraarraan kan ka'e dabala. Namoonni baay'een yeroo wantoota garaagaraa ilaalan fiilmiis ta'e wantoota garaagaraa ilaalanii maal godhu wal-qunnamtii saalaa dhiirri tokko dhalaan tokko wal bira ga'ee wal-qunnamtii saalaa gochuu qaba. Garuu ofiin fakkeenya warra dhiiraa ofiinii qaama saalaa isaanii rukutanii ofirraa baasuu kan yeroo jedhu qaama saalaa isaaniitii tuttuqanii ofirraa baasuu shamarranis akkasuma quba isaaniitiin jechuudha. Kuni kan isin dhibu namoonni baay'een kan naqunname namni lama namni fuudhe naquunnameera namni heerumtes jechuudha. Erga wal fuudhanii booda fedhii akka dhaban akkasumas immoo qaamni fedhiin inni fuudhe sunis immoo isheetti fedhii akka dhabe. Kanaaf rakkoo kana keessaa bahu maaliin godhaa? Mallattoo garaagaraa agarsiisa rakkoo yaadachuu dadhabuu, rakkoo ka'uu dhabuu qaama saalaa dhiiraa, fedhii dhabuu, hojii seeraan hojjechuu dadhabuu, rakkoo garaagaraaf akka nama saaxilu kanaan dura viidiyoo keessatti hojjedheen ture. Mee namoonni baay'een tarii keessan tun beekanistu beektanis wantoota kana raawwachaa jiraachuu dandeessu. Takkaa jalqabnaan wanti kun suusii namatti teennaan yookiin araada namatti tee jennaan keessaa bahuun ulfaataa waan ta'eef akkamitti keessaa bahuu dandeenya? Akkamitti keessaa bahuu danda'ama kan jedhu. Keessumaatii even amma sadarkaa wanta sana yoo godhan malee hojii hojjechuun dandeenyetti kan ga'an namoonni baay'ee waan jiraniif miidhaa akkamii qaba kan jedhu kanaan dura hojjennee. Mee namoonni dargaggoonni yeroo baay'ee wantoonni kun dargaggoota irratti baay'ata dhiiraaf dhalaa irratti maaliif saalqunnamtii saalaa miira ofirraa baasuu kuni ofii isaanii ofirraa baasuu kana maaliif fayyadamu? Yeroo baay'ee tokkoffaa qorannoon garaagaraa tokko agarsiisutti iccitii isaanii namni waan hin beekneef namoonni kana fayyadamu. Inni kan biraan immoo salphaadhumatti argachuu danda'u waan ta'eef yookiin dhiira gaafachuu yookiin dhalaa gaafachuu waan hin jirreef namoonni baay'een sodaatu waan ta'eef. Kaan immoo yeroo gabaabaa keessatti fedhii sana ofirraa baasuuf kan barbaadan jiru. Namoonni kaan immoo nama kan biraa gammachiisuu akka dandeenyetti kan fayyadaman qaama saalaa isaanii kuni shamarran kan biraa yookiin immoo dhalaan immoo dhiira kan biraa gammachiisuu hin danda'u jedhanii waa yaadaniif wantoota akkasii fayyadamuu danda'u. Warri kaan immoo namoota kan biraa yookiin shamarran dhiira waan hin amanneef dhiirri immoo shamarran waan hin amanneef wantoota akkasii kan fayyadan jiru. Namoonni kaan immoo wal-qunnamtii saalaa irratti dadhabaa ta'uu hin danda'a jedhanii kan yaadan tokko jiru. Namoonni kana fayyadaman jiru jechuudha. Kanaaf sababa kanarraati kan fayyadamni miidhaa akkamii qaba kan jedhu miidhaa isaa viidiyoo kanaan dura jedhe ilaaluu dandeessu. Mee namoonni baay'een keessan araada kana qabamanii jiru. Namoonni hedduun tarii hiriyaa qabaachuu dandeessu yookiin namoota iccitii namatti himne baay'een jiraachuu danda'u. Miidhaa garaagaraa akkuma isinitti himee fedhii wal-qunnamtii saalaa dhabuu anaan kan na mudate isinitti himeera. Abbaa manaa haadha manaa fuudhee fedhii isheetti dhabee ofii isaatiin ishee waliin wal-qunnamtii saalaa gochuu dhiisa ofii isaanii yeroo itti of-gammachiisu nama akkasii nama baay'ee na mudateera waan ta'eef. Namoonni baay'een dubbachuun sodaatu waan ta'eef akka iccitiitti akka dhoksaatti qabatu waan ta'eef dubbachuu waan sodaataniif ani immoo ifatti baasee dubbachaa jira. Kanaaf maal gochuu qabu? Araada kana keessaa akkamittiin bahuun danda'ama? Qorannoowwan garaagaraa jiru kanneen ilaalla.
jalqaba irratti araadaan qabamaa jiraachuu kee dursitee of amansiisuu qabda. Wanti kun araadaadha. Miidhaa akkan isirraa hanga'uu danda'u dursitee of amansiisi. Yookiin atis isheenis jechuudha. Fakkeenyaaf amma wanta kana keessa jirta yoo ta'e raawwachaa jirta yoo ta'e immoo dhiisuudhaaf fedha qabda yoo ta'e dursitee akka dhiisuu dandeessu of amansiisi. Dhiisuu nan danda'a jedhiiti sammuu kee of amansiisi jechuudha. Inni guddaan saayikooloojikaaliidha jechuudha baay'ee namootaatiif. Inni kan biraa yeroo keessumaa shaaworii galtu yeroo mana dhiqannaa qaama dhiqannaa yookiin nafa dhiqannaa seentutti muuziqaa dhaggeeffadhu. Yeroo baay'ee namoonni baay'een dhiironni baay'een shamarran baay'een shaaworii keessatti wanta akkasii kan raawwatamu yookiin bakka qaama dhiqatan keessatti jechuudha. Kanaaf muuziqaa fakkeenyaaf utuu danda'ame muuziqaa amantaa ta'eeti faarfannaa yookiin manzuumaas ta'uu danda'a kan amantaa ortodoksiis amantaa musliimaas amantaa pirootestaantiis kanatu fayyadamanii gaariidha. Sirboota kanaaf nama kakaasan viidiyoowwan garaagaraa irraa ilaaluu dhiisuu jechuudha. Kanaaf yeroo mana fincaanii keessatti yeroo baay'ee yookiin immoo mana qaamatti qulqulleeffatan qaama dhiqatan shaaworitti galan keessatti namoonni baay'ee waan fayyadamaniif yeroo sana amma danda'ametti muuziqaa faarfannaa maaliif faarfannaa yookiin immoo akka amantaa keessanitti dhaggeeffatanii gaariidha jechuudha. Namoonni kana keessa jirtan yookiin immoo namoonni immoo tarii itti galuu jettan jechuudha. Inni kan biraa kutaa dhiqannaa mana fincaanii keessa turuu dhiisu. Fakkeenyaaf namoonni baay'een shaaworii keessa baay'ee turtu yoo ta'e mana fincaanii irra baay'ee turtu yoo ta'e yaadi garaagaraa isinitti dhufuu danda'a waan ta'eef wantoota kanarraa illee of qusachuu manneen kana keessa turuu dhiisu baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Amma itti bartuutti yoo danda'ame amma itti bartuutti nama kan biraa wajjin dhiqachuuf shaakalee dhiiraaf dhalaaf dhala jechuudha danda'ama. Shaaworii galtee nama kanneen wajjin dhiqachuu shaakaluu yoo danda'ame kana gochuun gaariidha kan jedhudha. Yeroo dheeraadhaaf immoo mana keessa qofaa turuu dhiisu. Fakkeenyaaf immoo yeroo dheeraadhaaf sa'a dheeraadhaaf mana keessa qofaa ture yoo ta'e yaadi garaagaraa nama tokkotti dhufe jechuudha. Bakkee ba'uunis gaariidha takka bakkee ba'anii bashannanii deebi'uun jechuudha. Yaadi isaa namatti dhufuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa fiilmiiwwan wantoota wal-qunnamtii saalaa nama kakaasan kanneen akka fiilmii saal-qunnamtii. Viidiyoo itti aanu irratti waa'ee miidhaa fiilmii saal-qunnamtii ilaaluun namarraan geessisu isiniif hin ibsa. Kanaaf kanneen ilaaluu dhiisu yookiin immoo saayitiin isaa yoo jiraate saayitii isaa moobaayilii keessarraa dileet gochuu yookiin immoo PC keessarraa dileet gochuu jechuudha. Gruppiiwwan yookiin immoo telegiraamii namoonni waan akkasii isinitti argan yoo jiraate isaan kanneen illee bloog gochuu gruppii sana keessa yookiin immoo chaanalii sana keessa jirtu yoo ta'e isa keessaa leef gootanii ba'uu qabdu jechuudha. Inni kan biraa suuraawwan garaagaraa fakkeenyaaf amma tarii jaalalleewwan keessanii wajjin haasa'uu dandeessu sanii wantoota kanneen nama kakaasan baay'inaan dubbachuu dhiisuudhaaf qusachuu amma danda'ametti kan jedhudha. Inni kan biraa hojiin ala taa'uu dhiisuu fakkeenyaaf amma hojiin ala mana keessas ta'e bakkeessa calluman itti teessu yoo ta'e hojii jechuun waan baay'eedha baay'ee waan garaagaraatti sammuu ofii biizii gochuu hin danda'ama. Dubbisuutti biizii gochuu hin danda'ama. Barreessuutti biizii gochuu hin danda'ama. Fiilmii fakkeenyaaf amma fiilmiiwwan garaagaraa dookumentarii garaagaraa ilaaluu hin danda'ama. Kanaaf hojii ala taa'uu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo waan hojjettu hin qabaanne illee namoota gargaari namoota kan bira gargaari fakkeenyaaf tarii wanta hojii hojjettu hin qabdu yoo ta'e hojii dheeraa mana keessatti haa turta taa'ee wantoota kanaaf si kakaasa taanaan nama kan biraa gargaaruudhaaf yaali. Inni kan biraa saal-qunnamtii seera qabeessa ta'e raawwadhu abbaa manaa qabdu yoo ta'e abbaa manaa kee wajjin haadha manaa qabdu yoo ta'e haadha manaa kee wajjin yelee wanta kana gochuun gaarii miti. Haala kanaan miidhaa hamaa sadarkaa maaraan nama godhuu danda'a. Namoonni baay'een isaanii kan isin dhibu dhiironni kana godhanii hin fuudhan harka 3 times jechuun dachaa 3 fedhiin isaan fuudhaaf qaban baay'ee xiqqaata jechuudha. Maaliif waan barbaadu mana ittiin argadha jedhanii waan yaadaniif jechuudha. Rakkoo fedhii dhabuu wal-qunnamtii saalaaf nama saaxiluu danda'a. Gaa'ela keessattis wal dhabdeedhaaf nama saaxiluu danda'a. Kanaaf rakkoon kun rakkoo dhiira qofaa osoo hin taane rakkoo shamarree baay'een keessan beektu waan ta'eef wantoota kanneen irraa of qusachuun barbaachisaadha. Wantoota nama isinitti hime kana hundumaa gochuudhaan of yaaluun barbaachisaa. Yoo sadarkaa maaraan isin geesse mana yaala dhuftanii gorsa xiinsammuu fudhachuun gaarii jechuun barbaada. Hanga xumura sagantaa keenya turtanii waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa isin jenna. Erga ilaaltanii booda sheer gochuun dagatinaa ulfaadhaa.